Galatoomii Finfinneen tibba kana dhimmoota garaagaraa keessummeessitee dhimmoota ijoo Finfinneen tibba kana yookaan immoo torbana kana keessummeessitee waa muraasa daawwattoota biraan haa geenyu. Dhimmi Finfinneen tibba kana keessummeessite keessaa inni jalqabaa hojii jalqabuu tajaajila iddoo tokko Addis Masoob damee torbaffaati. Damee torbaffaan kunis kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti baname tajaajila eegalee magaalaa Finfinneetti hojii kenna tajaajila ammayyeessuudhaaf eegalameen giddugalli Addis Masoob bara kana gara ji'a fulbaanaa keessa tokko jedhee eegalee amma damee torbaffaarra dhaqqabeera. Kutaa magaalaa garaagaraa keessa dhaqqabsiisuun danda'ameera. Egaa keessumaatii kutaa magaalaa Araadaatti tokko jedhee kan eegalee tajaajilli Addis Masoob damee torbaffaarra dhaqqabeera. Dhimmoota Finfinneen tibba kana keessummeessite keessaa isa tokkodha. Dhimmi Finfinneen torban kana keessummeessite keessaa inni biraan immoo hojii eegaluu hospitaalaa ispeeshaalaayizidii Laaftooti. Hospitaalli kun hospitaala sadarkaa isaa eeggatee fi keessumaa immoo kenna tajaajila magaalaa Finfinnee ni ammayyeessa jedhamee itti amanameedha. Magaalaa Finfinnee giddugala turizimii fayyaa taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru milkaa'eera jechuun ni danda'ama. Egaa hospitaalota sadarkaa isaanii eeggatan Finfinnee keessatti ijaaruudhaan meeshaawwan teekinooloojii garaagaraa hidhatanii jiraattota magaalattii akka fayyadamaniif hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Hospitaalli ispeeshaalaayizidii Laaftoos eebbifamuudhaan tajaajila eegaleeti kan inni jiru taateewwan tibba kana Finfinneen keessummeessite keessaa isa biraati. Inni kan biraan ammoo gamaagama riifoormii poolisii magaalaa Finfinnee irratti taasifameedha. Egaa riifoormiin kun erga eegalameeti guyyaa 100 lakkoofseeti kan inni jiru hooggansa haaraa gara keessumaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti fiduu. Akkasuma immoo hooggansoota achi keessa jiran ammoo dandeettii isaanii cimsuuf hojiin riifoormiin guyyoottan 100 darbaniif hojjetamaa turan gamaagamamaniiru. Taateewwan Finfinneen tibba kana keessummeessite keessaa isa ijoodha. Keessumaatii poolisii magaalaa Finfinnee madaalu ijaaruudhaaf yookaan immoo dandeettii magaalaa Finfinnee eeguu tiksuu fi nageenya ishee mirkaneessuu danda'u ijaaruudhaaf hojiin eegalame cimee akka itti fufu sagantaa gamaagama kanarratti ka'eera. Kunis egaa taateewwan Finfinneen torban kana keessummeessite keessaa isa kan biraati. Inni kan biraan taateewwan Finfinneen gidduu kana keessummeessite kabaja Iid al Adhaa yookaan immoo Arafaa bara 1447ffaati. Ayyaanni kun egaa isteediyeemii guddicha magaalaa Finfinneetti argamutti bakka hordoftoonni amantaa musliimaa argamanitti sirnoota garaagaraan kabajameera. Egaa sirna kabaja kanarrattis biyyaaf akkasuma immoo namaaf kadhannaan yookaan immoo sagadni taasifameera. Hordoftoonni amantichaa bakka argamanitti sirnoota garaagaraan kabajamee ooleera. Finfinneen egaa dhimmoota garaagaraa tibba kana keessummeessiteeti kan isheen jirtu. Dhimmoota ijoo jedhaman keessaa muraasa kan isin biraan geenye waan nu daawwattaniif galatooma.